yeroo biyya arabaa jirru nyaata biyya keessa nama barbaachisa yeroo biyya keessa jiramu immoo nyaata biyya arabaatti fayyadamaa turre nama barbaachisa jechuudha keessatti yeroo ulfaafaa ta'ewwan kan isin asabdanu kan isin kajeeltanu nyaata biyya arabaa qofa as biratti kunoo maksasii dhiyeessee mee abbaa mana koo badaaruusa kana nyaatu isa kana mee akkamii ta'a nyaatamoo maal jedhasa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a as biratti kunoo bishaan danfee maal qurunfudii fi qarafaa heelii jechuudha itti naqeetiin jira soogidda bicuu zayitii yoo kana hin beektan jechuuf osoo hin taane gaafa biyya galamee jedhu waan namaan galu wama gochuu qabnu bakka akka tokko waan markaa babbadaa akkasuma ruuzni illee garaagarummaa qaba basmatii dhuma ta'es kan inni isinitti agarsiisu ta'a viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa baay'ee tokko gabaabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamtaan daganne jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Asirratti shunkurtii kattafataan jira. Yoo viidiyoo kana wallaaltaniif osoo hin taane waan isin guyyaarra meeqa hojjetaa ooltan jechuudha ruuza. Garuu utuu fincinqeen utuu maaliin jedhiin utuu shakwaan funaaniin gaafa biyya galle yoo nu barbaachise akkamitti haala salphaa ta'een utuu bakkee kana inni cinqamee jechuudha akkamitti akka hojjechuu dandeenya. Utuu immoo bakkeedha nyaachuu ta'e immoo birrii meeqa akka ta'e kan isinitti himu ta'a. As biratti foon bilcheesseen ture ergan foon kana bilcheessee keetanii yaadadhe jechuudha maaliifan viidiyoo hin goonee jedhee viidiyoo jalqabe yeroon kanarra kaa'u maal jedhu hin waraabne viidiyoo hin jalqabne yeroo sana akkasii foon kun illee kana jedhee ruuzuma kanan hojjedhe dheembinni durumaan kan firiijii ture kanan irraa babbaasee xibsii waan argettiin hojjedhee lafee isaachi kaa'e jechuudha. Innaa ruuzni kunoo bilchaatee jira maashaallah kan as biratti akkasii maaxlayaatti naqee jalqaba waan biraa hojjechuufan hin ture hojjetaadhuma dhaqeen immoo yaada qayyare jechuudha. Maal jedhama isa jalatti foon waan arge godhanii kan irra keessa ruuza godhan sana gochuufan hin ture garuu isiituman immoo asumaan yaada jijjiire jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda urgaan isaallee mi'aan isaallee yeroo illee ijaan ilaalanu ruuzuma sa'achiiti. Tokko garaagarummaan qabu garuu an waggaa meeqa shawwadamaan ture namti mataa kootti jechuudha. Kanaaf ani isinitti himuu barbaade yeroo suuqii deemtanu ruuza basmatii jedhama bittuu dhumarratti isinitti agarsiisa wal bira qabee viidiyoo dhumarra jira. Akkasii qanii tokko hiriyaan koo tokko na bira dhufti wal bira dhaqna jechuudha. Dhuftee ruuza akkaachisan nu hojjedhuun jedheen yaa wallaalee sun taane egaa wanti namni hojjetu yeroo tokko nama barbaachisan tureera na kun jira sun jira jette yaa wanti barbaachisu jira ruuzni jira foon jira ture bakka wanti tokko jira ture wama tokko moo lama wayitan qatee sunis maanni ashiish moo maaliin bugduunis miti bismillah hashishi moo samaala wayii jedhanu jirri arabaa kasbaraa moo maal jedhu ijoollee isii arangaadettii tokkollee biyya keenyatti dimbilaala jedhamti isii fi hooma akkas gabaa keessaa bitamu utuu hin jirre ture na waan gunne hojjechuun naaf hin ta'u baqqaanittee dhiiste jechuudha akkas tafe dirqama miti dirqama akka baran osoo hin taane waa hundayyuu akka baraatti jiraatan kana isinii ibsuu barbaadeetan jechuudha viidiyoo kana keessatti malee kun moyaa yookiin immoo beekumsa ta'eef irraa baradhaa fi miti wama mana keessa jiruun qalalli gootanii yoo isin barbaachise hojjetachuu dandeessu. Akka baran ittiin bulama akkuma baraatti bulama malee. Innaa akkasii kun as biratti akkuma argitan waaqulaallee dinnicha jalqabanii bilcheessee qobaatti jechuudha dinnichas kunoo maashaallah yeroo nyaatamullee akkuma waanii xaamiin isaa hundi waa tokko garaagarummaan qabu jechuudha. Ruuzaachitti ruuza adii maraqiidhaan hin nyaatamu yookiin saaloonaa jedhu jarri arabaa waxii jechuudha. Sanuma bakka waa tokko garaagarummaan qabu dhugaadha wanti hundi as keessatti guutee hin jiru garuu dirqama miti jireenya akkuma isaatti jiraatama akkuma akkasaatti. Nas biratti immoo salaaxaan muraa jira kunoo salaaxaanis injiru salaaxaa jechuun khassa jedhanu jarra arabaa as guutee jira birrii 10 birrii 20 gabaa keessa
garuu hin jiru isaa deemoo dhaqeen bitu garuu amma jiruun hin kunoo salaaxaa kos godhadhee sogiddatti nammaa loomiin itti nammaa bakka faadha ruuza bukkeetti jechuudha ruuza adii bukkeetti isuma ammayyuu ruuzatu bilchaata rasan sagalee sinii qabaaru viidiyoo kana guyyaa tokko dura jedhee isatu kunoo distii keessaa wacaarani hin jedha kan takkaara naa kunoo abukaadoo kanallee tuman ruuza kana hojjedhu naa dhufe jechuudha waan sila mana keessa ture miti sistariin na ergitee erguma ruuza kanarra kaayee isa caalaan naa dhufe jechuudha akkasitti kunoo isallee ruuza kootti dabaladhee jechuudha namoonni baay'een jireenya biyyaa waddadee akkamitti jiraannaa maal jettu jechuudha jiruun akkuma abbaan itti jiraate yoo qalalli goone jireenya kana jiraanna jennanii jiraannaa yoo garuu itti yaaddufnee cinqamnee rizqii isa rabbi isinirra zaqa jedhe isnee qaala'insa jireenyaaf rakkansiinsa jireenyaa keessa rizqii keenyatti hirkisne akkuma sanatti ulfaata jechuudha ruuzni adiinii akka kanatti maashaallah ta'ee saawwadhii keenya irratti naqannaa kunoo maashaallah tabarakallah kana fakkaata gaalaa qalal akkanitti hojjedhe sargitanii waan inni fayyadame sargitanii garuu gaa maal fayyadana bira jiraattanii naan isin qammasiiseen isin agarsiisu achi jirtu dhugaadha lahmii maalii wanta hundatti finaantanii hojjettu kun waa tokko isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu tuummoo amma as Itoophiyaatti hoteelaan kana nyaadha jettanii hojjete kun lahammutti kun birrii 500-700 gadiin ta'u yeroo darbee deemnee maal jedhama ijoollee maqaa isaarraan fadheera indaanqoo tokko wajjin yoo ta'e birrii 1000 wayii garuu indaanqoo gimmaashii bicuudha siiniyyuu indaanqottiinuu fi ruuzuma kana ajajannee waa tokko hin qabu bakka of biraa salaaxaa bicuu salaaxaayyuu hin qabu doqqoo bicuu of biraa qaba birrii 750 jechuudha fayyaan isaa 1400 waa tokko ruuzni isaa hin bilchaanne basmatii isaa tikikkilenyaa miti እና kun immoo sana caala gala akka hanga kanaayyuu mi'aawu kun garuu baay'ee tokko mi'aaha kanaaf haaluma salphaateen waan kamiyyuu mana keenya keessatti hojjetachuu dandeenya isuma jedhuuf malee kun beektan yookiin immoo maaliin isin jedha moyaa guddaa ta'eef miti jechuudha kanneen isinitti agarsiisaa jiru keessatti namoonni biyya galtanii deebitanii ni beektu jechuudha gaafa biyya galtanii fayyuu mucaan garaasin taa'ee naamin jedhee waa baay'ee nama barbaachisa keessatti nama biyya arabaa dhaqee dhufe immoo nyaata biyya arabaati jechuudha kan nama barbaachisu akkasii siluma waan hin jirre dhiisee waan jiru dhiisee waan hin jirre nama barbaachisan ture እና kun as biratti laa haala salphaatiin akkamitti akka hojjetachuu dandeessan isinitti agarsiisuudhumaa kan jechuu kooti as biratti kun ruuzni inni sila siniin jedhee isa kana fakkaata innichi diimaan asaanu kun basmatii jedhanii gurguruu garuu basmatichi yeroo hojjettan waama tokko xaa'amillee hin qabu akkuma ta'e wahiiti hin dheeratee qaqallatee akka basmatii oriijinaalaa sanan bareedu garuu gatiin isaa immoo tokkuma gatiin እና አለብኑ ይጃላል ሲያዳት ተቀቀለቱ ሰና ኑርጋለ ፈያዱ መሳቱ ኡርጋ ቀባ እናስ ብረት ኩኖ ቅቅሊ ሞማል ጀደን ሰና ይሰኒ ሰንሲለ ፎንኬ ሳምባባስኔ ሰሙኑ ማን ሆይ ሲደዳት ደበለ ማል ጀደ ቅቅሊ ደመን ቤቱ ጋነው ንብየ ትርተኑ ያው ቅቅሊ ሰኖርማሊ ሚቲ ሀተውዳ እና ኩኖ ደከነቲ ማሻአላህ nui misalnya ni filoanan saat isa gaya kudanitti misalnya ni sama maksasi jadi nam godevi malifi wanin nimbarbanne irbat kursi misaratin ni sufisa maksasi ya o makalalle de yotulis nyate yo tutuludis stikor makamase di ngadite na yeronni hojida galwala kanan yesefi garuu maashaallah ni mi'aa jedhee baay'ee tokko jaallatee nyaatee jira maashaallah ruuza inni jibbu ruuza suma namni keenya callume dhee adiidhuma isaa kana yookiin kaarootiidhumatti faaqee shunkurtiitti faaqee ruuzuma noormaalii kanaan hojjetamu inni namatti hin tolu daa'imni nuu isheetti nama harkaa fudhattee nyaattu jechuudha akkasii
kanaaf yeroo zeennaan intaatiyaa garuu yeroon ala kanaan hojjedhee dhiyeessuu fi nyaatee jira. Ani immoo yeroo baay'ee hin hojjedhu gatiin hin jaallanneef jedhee jechuudha. Akkasii hordoftoota koo nyaannuun isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii naa godhaa, akkasuma yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Assalaamu alaykum.